Askumni lagaa ya dhufee wallakka takkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Askumni lagaa ya dhufee wallakka takkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Osoo dirqama yoo jaalallee kaayyoof hin jaallatiin qofan ajjeesa. Jaalallee keenaaf dhiisi siin jedhe jaalallee keenaaf dhiistamoo akka of ajjeesu Amaaraa moo ilma Bangaalii filachuu. Ashama harka fuunee nageenyi kan koo kan jaalaa kan kabajaa isiniif baay'eetu hordoftoota Boonee Entertainment wargeessan cufti keessan iyyuu akkam jirtu nagaa keessan ani obboleettiin keessan Boonee Entertainment nagaa gootii galaan rabbiif haa ta'u guyyaa fi sa'aatii kana geessan har'a viidiyoo biraatiin walitti deebineera warreen Boonee Entertainment maatiin taane maatii nu ta'an nutti dabalamaan affeerraa keenya yeroo hundaati warri maatii taatanii hanga irraatti nu wajjin jirtan ammoo galatuma har'allee yaada keessan koomentii inboksiin nuuf kaa'u nu jabeessuu hin dagatiinaa viidiyoon kiyya yoo isinitti tole laayik godhaa hanga dhumaatti na caqasaa. Har'a keessummaa ajaa'ibaan qaba. Hiriyyittii tiyya takka gaaffii ajaa'ibaa gaafadheetiin jira. Gaaffii kana irratti hiriyyaa ishee kan jaallattu filatti moo anaan filatti? Bakka ammamii anaaf qabdi? Bakka ammamii immoo jaalallee ishee yookaan abbaa warraa ishee boruuf qabdi kan jiru walumaa ilaallaa. Viidiyoo kiyya hanga dhumaatti caqasaa. Viidiyoon kiyya kun yoo isinitti tole laayik sheer godhaa hanga dhumaatti akka caqastan kabajaaf jaalaan isinin gaafadhaa kallattumaan gara keessummaa. Tole kabajamtoota jaalatamtoota maatii Boonee Entertainment nageen jaalala laarri waaqayyo isiniif haa baay'atu yoyyaa anaa dhufu baga nagaa dhuftan jecha obboleewwan kiyya akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha galata waaqayyo haa ta'u Boonee Entertainment studio ishee keessatti kan argamu ana kaayyoo tuubii akkasumallee hiriyyittiin kiyya bakka Boonee Entertainment buutee gaaffii na gaafataa jirti kallattumaan gara gaaffii keenyaatti dabarree jirra. Senemo like share comment gochuudhaan nu caqasaa turtiin keessan haga dhumaatti nu waliin haa ta'u. Ashama kan jirtu hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota maatii Boonee Entertainment nagaa keessanii nuyi nagaa keenya galata waaqayyo haa ta'u. Egaa guyyaarraan kana gaaffii addaa tokko qabannee bu'ee jirra. Ani bakka Boonee bu'ee ta'e ishee gaafadha. Isheen immoo naa deebistii jechuudha. Kanaaf hanga dhuma gaaffii keenyan waliin tura. Boonee Entertainment like share gochuutiin jajjabeessaa isiniin jennaan waliin tura. Akkasuma hiriyaan kiyyallee dhuftee na bira jirti. Asumaan Boonee qannaasisuu barbaadaniitu argitan ishee boochisuuf jechuudha. Kinoo daabboon nu tolchite nu baattee dhuftee ishiin korreef dhufaa jirti waan ta'eef. Kun daabboo kooti uskuti. Kalaas ammaruu hunduu. Maayiloo. Ishi gaaffii tokkoffatti fa'a. Gaaffii tokkoffaa. Gaaffii tokkoffaan eenyummaa kee fi naannootti dhalatte kutaa Oromiyaa keessaa naannootti dhalatte ibsi jedha. Tole Boonee Entertainment galatoomi eenyummaa kiyyaa fi bakka dhaloota kiyyaa na gaafachuuf guddaa galatoomi siin jecha. Kanan dhaladhee godina Shawaa Lixaa Amboo jechuudha aanaa Midaaqanyii ganda lalisee goosuu keessatti kanan dhaladhee guddadhe jechuudha. Maqaan kiyya immoo maqaayyuun chaanaalii kiyyaa kaayyoftuu yoo ta'e iyyuu noormaalii maqaa kiyya jechuudha shaashechuu mootummaa keessatti. Shaashtuu mootummaa jedhama jechuudha maqaan kiyya. Gaaffii inni lammaffaa erga biyyaa baate wantoonni si mudatan jira kan obboloota keetiif barumsa ta'uu. Amma daabboo kana tun harkaa fixee wayyuu booda yoon boo'e meebii. Nurraa fuudhaatti deema sababiin isaa tuyyuu. Boonjoo ani nafni ittiin jabaattee. Akkam beektu yaada nama barbaachisa waan ta'eef yookiin nyaata nurraa fuudhaatti deema gaaficha irra naa deebi'e habibti. Ittiin jabaattee boossaa. Tole gaaficha irra naaf deebi'i. Gaaffii inni lammaffaanii erga biyyaa baatee wantoonni si mudatan jira kan obboloota keetiif barnoota ta'uu. Tole obboleetti kiyyaa yaa'u ilma namaa ta'ee biyya hambaa keessatti jechuudha mudannoo kan hin qabne hin jiru jechuudha. Mudannoo hedduu nu qaba jechuudha. Mudannoo inni qabu kana jedhee haasa'ee fixuu hin danda'u keessumaa jechuudha. Mudannoo waggaa kana faasigaa waggaa kana jechuudha waggaa kana lalo sagalee keessan stop.
mudannoon waggaa kana madaamiin kiyya mana keessatti dhokkofatte na harkatti duute oolte mudannoo kana kan durallee haasa'een ture. Inni yoomiyyuu anaaf bara kam keessa kootiin badu maaliif lubbuu namaatu na harkatti bahee oole waan ta'eef isa kana hin dagadhu jechuudha. Kun yoomiyyuu sammuu kiyya keessatti mallattoo ta'ee na keessa deddeebi'a gaaffii sadaffaa. Ayyee gaaffii sadaffaanii ati kun jaalallee qabda. Jaalalleen kee nama qartii amanamoo nama jaalalaatti amanudha. Nama qarshiitti amanamoo nama jaalalatti amanudha. Jechuutti tolee boon intartimentii galatoomii ati jaalallee qabdaa. Jaalalleen kee suni nama maallaqatti amanudha moo nama jaalala dhugaatiif qabudha jettee jirti. Jaalallee nan qaba. Jaalalleen kiyya nama maallaqatti amanu yookaan maallaqa kiyya barbaadu osoo hin taane ani akka kiyyaatti akka yaadutti jechuudha. Namuma jaalala dhugaa naaf qabudha jedhee taniin yaada yoo fedha waaqayyoo ta'e gara fuulduraatti walumaan ilaaluu dandeessaa. Atillee arguu dandeessaa. Isinirra darbee hordoftoonni kiyya marayyuu nama yeroo dhiyoo keessatti arguu dandeessan. Even ji'oota 2-3 booda qabadde isiniin fadhee abdii guddaa keessa jira. Waan hundaafis jechuudha. Chaanaalii kiyya kaayoftuuf jechuun saarchi gochuun jechuudha. Jaalallee kiyya arguu yoo barbaadanii yeroo muraasa ji'a 3 yoo baay'atte jechuudha. Ni argisu jedhee abdiin qaba. Continue you have more question. Okay, lakkoofsi arfaffaanii ati kuni osoo filannoo tokko dirqama siif ta'e dirqama siif ta'e ilma Amaaraa moo ilma Bangaalii filachuu? Obboleewwan kiyya boonee entertainment you crazy habibti you crazy you mind is okay akkas jettee jirti obboleewwan kiyya atiin kuni jettee jirti atiin kuni itoo dirqama siif ta'e ilma Bangaalii tokkotti heerumuu moo ilma Amaaraa tokkotti heerumuu filatanaan jettee jirti. Asirratti dhiifama naa godhaati jechuudha. Waan nuti beekuu qabnu anaaf namni kamiyyuu wal qixa. Sababiin isaatuyyuu Amaara ta'e Oromoo Tigiree ta'e humni kamiyyuu subee heewaanii fi addaam irraa kan uumame ijoollee Kiristoos farti keenya jechuudha. Nama hin qoodu garuu ta'ee otoo ta'e jechuudha. Dhugaa Kiristoos dhugaa dubbachuun Bangaalitti ni heerumu ilmoo Amaaraatti ni heeruma. Dhugaadha. Sababiin isaa aniin kun jechuudha eenyummaa kiyya hin jijjiiru biyya namaatti biyyaa bahurra biyya kiyya keessatti galee ilmoo Amaaraa sanatti heerumee wajjin jiraachuun filadha malee Bangaalii I don't want hin barbaadu gonkumayyuu gara barbaadanitti fudhachuu dandeessu gara barbaadanitti cabsitu alla gallan minzarii wal qoodu osoo hin taane yaannee ilmi Amaaraa sunis ilma heewaaniif addaam waan ta'eef nutu wal qoode waan ta'eef waan mucuma Amaaraa sanitti hin heeruma malee asii bu'ee Pakistaanii Bangaalii wanti karaa kana kutee dhala kiyya harmee kiyya abbaa kiyya irraa fageessitu biyya baasu jira jedhee kiyya yaadu jechuudha. Kanaaf iyyuu ilmoo Amaaraatti heerumee biyya kiyya keessa jiraachuu fedha Oromiyaa yookaan asirratti wanti isin hubachuu qabdanii Oromoon guddifachaa qaba. Isinii galee ilma Amaaraa sana fidee heerumee guddifachaa godhee Oromoo taasisa malee I don't want Bangaalii. Continue. Okay, gaaffii inni shanaffaanii osoo dirqama kunillee osoo dirqama yoo jaalallee kaayyoof hin jaallatiin ofan ajjeesa jaalallee keenaaf dhiisi siin jedhe jaalallee keenaaf dhiistamoo akkan of ajjeesu filattaa dirqama deebii sirrii argitanii sila jaalalleen kan kee jaalalamoo maallaqatti amananaan argitanii nama gaarii yoo ta'u adda baafattee barte isa maallaqatti amanu yoo ta'e narraa fudhachuuf isa qabeenyatti amanus yoo ta'e narraa fudhachuuf isa jaalatti amanus yoo ta'e narraa fudhachuuf baay'isoo itoo booneen kuni induuti abbaa manaa kee kenni kan jechuun ta'ee jechuudha. I don't care jaalalli tokko yoo dhufe tokko deema waan ta'eef siif taanaan siifan kenna fudhuun siin jedha maaliif atiin kun yoo duute hin badda maybe atiif inni ilmoo gaarii tokko argachuu dandeessu ilmoo biyya bulchuu wayii argachuu dandeessu waan ta'eef kalli walii fudhadhu kabraa boru barbaadadhee soqadhe jechuudha gabaas bahee lagas bu'ee baaburas dhaqee bishaanis dhaqee kabraa galadhee hirmuu wayyure. La masaanu walii taatu maarra shenduurra la ani moo kalas lamaan keenyatti hirumna. lamaan keessatti Ati duurra nugaa rakkoon hin jiru. Manuma tokko nu jaaree siruma tokko irra bulla. Lachan hin nugaa. Booda. Enna akkasii kanaaf iyyuu lachan keenya iyyuu hin gahaa. Abbaan manaa tokko anaaf siif
yaanne nugaa intini miti jedhee yaada nugaa lachan keenya iyyuu nu boonsa masaan isheen duurre jechuudha isheen akkasitti na gaafatte odoo hinduuta jedhanii ani du'uma baamanaa kenaa kennu Gaariin baabanaa kenna. dhiisuuf sababiin isaa lama taanetti heerumna akkam beektaa lachan keenya iyyuu ga'uu danda'a waan ta'eef kalli waliin siin jedhaa gaaffitti yaani. Gaaffii beekamaa nama gaaffii shanaffaa. Fixumeera. Gaaffii ja'affaanii ati mana barumsaa hamma sadarkaa meeqaatti barattee jirta? Yoo barattee xumurtee jiraatte carraa biyyaa ba'uu maaf filattee? I'm sorry boone gaaffii kana walumaa galatti siif hin deebisu sadarkaa barnoota koo siif ibsuu hin fedhu sababiin isaa iyyuu chaanaalii koo maddisiisuun iyyuu inni ijoon isaa kana waan ta'eef kun chaanaalii qofaan wal qabata mana kiyya keessatti iyyuu eenyummaa kiyya waa'ee barnoota kiyyaa maalalee ka'umsa kiyya haasa'ee hin beeku waan ta'eef isa kana asumatti siif hin cufa yoo barbaaddan marti keessan istiidiyoo kiyya keessatti amma osoo hin taane gaafa chaanaaliin kiyya guddatee bakka guddaa ga'u sababan biyyaa bahee fi sadarkaa barnoota kiyyaa nama akka beekan ture eessan kan ture walumaan gara fuulduratti ilaaluu dandeenya gaaffii kana sii deebisuu hin danda'u I'm sorry excuse me my sister. Gaaffii inni torbaffaa ati maatii kee keessaa nama baay'ee gara laafuu moo nama baay'ee gara jabaatudha? Ani maatii kiyya keessaa I don't know of hin beeka malee waan namni naan jedhu hin beeku waan ta'eef dhugaa akka kootti jechuudha akka kootti nu shamarran shantu jira shanan jaraa keessa hamma tokko ani akka kootti ofii koo gaafan jedhu haabba haafiidha yaannee jimmaasha garaasin laafu garaasin jabaadhu kalli walliidhumadha jira miti gara laafettis miti gara jabeettis miti miidiyeemiidha jedheetaniin fudhadha garuu waan namni jedhu hin beeku hammeenya hin qabu bada maatii kiyya sanas dhaga'uuf fedhu yaannee miidiyeemiidha gara jabeettis miti gara laafettis miti iddoon itti garaa jabaadhee dhagaa ta'us jira iddoon humnaa ol immoo itti garaa laafus jira jechuudha kanaaf miidiyeemiidha tonan man garaa laafan jedhee sin garaa laafta miti naan jechuu dandeessu waan ta'eef. Gaaffii saddeettaffaanii erga biyya lafaa kanatti dhufte wanti ati bagaan godhe yookaan hojjedhe jettu ofitti gammaddu jira. Wanti ati ofitti gammaddu maali jedhe? Obboleewwan kiyya ilmi namaa jechuudha jiruuf jireenya isaa keessatti wanti tokko gaafa balleessus gaafa tolchus ofitti gammadaa kan inni ofitti gadduu jiraachuu danda'a. Ani immoo kana keessaa jechuudha bagan godhe jedhee kan inni ofitti gammadu bagan biyya arabaa kan jedha maaliif waa baay'een baradhe barnoota sadarkaa barnootaa irratti argadhe olitti jechuudha. Barnoota mana barumsaatii baradhe olitti asitti madaamiin na leejjistee gadi qabdee na qunxuxxee na barsiisetu naaf caala jechuudha. Wanta ani gaabbumoo jiraate bagan maafan kaleessa bayirattoon biyyaa bayira ta'e yoona eessin jira laata jirama akkamii argisiiseera laata bakka kam ga'eera laata kanan jedhamu jechuudha. Isaan kana lamaan yoo migiyaa jechuudha nin yaadadha hin dagadhu. Yaa fixa. Gaaffii gabbaanii kutaa Oromiyaa keessa dirqama kutaa tokko filadhuu heeruma osoo siin jedhanii kutaa akkamitti heerumta dirqama filattama dirqama. Tole obboleewwan kiyyaa ani ofii kiyyaa jechuudha. Ilmaan Oromiyaa kutaa 11 hin jaalladhan hin kabaja. Hundi isaaniitu sabboonta naan boonsu jechuudha. Wala Wallaggaa, wala Jimmaa, wala Baalee, wala Arsii kullu I love. Nin jaalladha garuu akkam beektu fagaachuun fedhu. Maatii kiyyarraa fagaachuun fedhu. Laga ce'uun fedhu jechuudha. Sababiin isaatiyyuu ani toon ilma Baalee tokkotti heerume ani wajjin Baalee galee jechuudha. Mucaan kiyya sun dhaloonni isaa Baalumatti hafe malee maatii kiyya sana jechuudha. Mucaa kiyya akka arganitti harmee kiyya baattee naa guddisuu hin dandeessu. Guddisachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ani mucaa kiyya achuma biyya kiyya keessatti hawaasa kiyya wajjin jinii galee achitti yoo guddate yoo carraa Ameerikaa meebi ilma Baalee ilma Gujii ilma Arsii argadde wajjin deemee itti heerumuun hin fedha. Kanarra biyya keessa jiraachuu yoo ta'e ani achuma sabboona hambootti heerumee achuma maatii kiyya faana jechuudha. Mucaa kiyya wal harkaa fuudhaa da'uu malee guddisuu I don't hin barbaadu jechuudha. Bas da'uu bisaa barbaada akka isaan guddisan hin barbaada. Akkoo abaabillee eessummaan maal kana jechuudha akka jarri kun baatanii guddisan hin fedha waan ta'eef akkas. Tole gaaffii inni dhumaa caalaa siif kentee jirti yaada shamarraniif qabdu akkasuma yaadani.
the last question galatoomee obboleettiyya gaaffiin inni dhumaan ijoollee shamarraniif qabu even keessaa shamarran biyya hambaa jiran dhaamsan isiniif qabu jabaadha isiniin jechuun barbaada. Jabaadha keessumaa jabaadha keessa maallaqa keessan illee hin bittinneessinaa kaayyoo manaa baataniif beekaa guduunfadhaa warra kaadhaa waan ijaan mul'atu maatii keessanis gargaaraa hin gargaarinnaa isiniin jedhu gargaarsi daangaa qaba. Maallaqa keessan immoo namarratti ergitan faladhaa beekuu qabdu jechuudha. Maaliif mucattii wayii jirti hiriyaa kiyya jechuudha. Nama baay'ee jaaladhu nama laayifii waggaa lamaa moo sadii waan akkasii waliin dabarsee ani yeroon as dhufu isheen biyya biirootti deemte jechuudha. Har'a waggaa 5 jechuudha erga biyyaa baane. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e maallaqa ishee kan isheen argattu obboleettii isheetti dharraadha. Yeroo muraasa birrii ji'a waan akkasii duwwaadha. Birriin beeruutu hin jiru hin beektu waan ta'eef jechuudha. Maaliif hin kaase seetanii dhaamsa boonee ati kaasi jettee irratti hin kaase. Mucattiin suni beeruutiin waggaa 2 hojjette as gara biyya kanaa dhufte. Waggaa 3 hojjette as gara biyya kanaa dhufte jechuudha. Ganama isa fuuldura kanaa waggaa 5tti seenna waan ta'eef jechuudha. Maatii gargaaraa turte jechuudha. Harmeeshii fayyaa mana ijaarte maal gootee isaan gargaaraa turte ergaas dhufte immoo birrii waggaa tokkootiin lafa naabitaa itti ergattee naaniyyi birrii ishee jalaa fixanii lafa illee binnee fi mana illee binnee fi homaan gooneef jechuudha. Kanaaf nama amantanii maallaqa keessan eenyuyyuu haa ta'u jechuudha. Yeroo tokko haadholii fi nama hin nyaatan jedhamu birriin eenyumayyuu adda baasa. Kan akka birrii addunyaa kanarratti nama walitti buusu hin jiru waan ta'eef yoo isinii danda'ame face to face waan ijaan argitan itti godhadhaa maallaqa keessa. Yoo isiniif hin danda'amne immoo akkaawuntii keessan irra ol kaa'adha jechuudha. Kanaaf dubbiin maallaqaa cimtuudha waan ta'eef dafqa keessan dadhabbii keessan isheetti eertan ishee mana namaa keessatti beeloftanii qalbiin isin cabee yaadni isin cabee osoo nyaatiin nyaatu taatanii osoo rafiin raftu taatanii osoo hojjettiin harkeessan daaraa dhugu marasa maal gochuu qabdu dirqama jechuudha. Walirra kaa'achuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Kana kamunno akkasii xumurree jirraa galatooma yeroo gaarii qabaadhaa. Boon entertainment studio keessatti nu affeeru si galateeffannaa si jaallanna hordoftoota ishee hundallee sin jaalanne sin kabajna xumurree jira. Kanaaf waan daawwattaniif waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaan tura. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufee tan ijaan sin argaa. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufee tan ijaan sin argaa.